Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan nagaan keenya bakkawwan jirtanitti isin dhaqqabu akka mooltan. Kamisa adoolessa tokko bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 24 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Ammaa booda rakkoolee adda addaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti uumamaniif itti gaafatama akka hin fudhanne mootummaan Itoophiyaa kaleessa ibsa kenneen beeksisee jira. Waa'ee mootummaan Itoophiyaa waraana isaa Tigraay keessaa baasuu fi lola dhaabinsa gama isaa labsuu laalchisee hospitaalli riferaalaa yuunivarsiitii Wallaggaa torban tokko keessatti namoota dhibee mooraa ijaa qaban 266 duulaan wallaanuu isaa beeksisee jira. Kanneeniif kabroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodyusariin Tamsaasarraa Nugusuu Taamiree, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara tujubeettan sin dabarsa. Attamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Ministiriin Saayinsiif Barnootaa Sadarkaa Olaanaa Itoophiyaa Yuunivarsiitiiwwan naannoo Tigraay keessa barattoota jiran ilaalchisee maatiin barattootaaf miidiyaaleen odeeffannoo akka kenninuuf irra deddeebi'uun gaafataa turan jedhee jira. Waajjirri ministirii keenyaas qaamotii adda addaa hooggana yuunivarsiitiiwwaniif waaltaalee gargaarsa sadarkaa addunyaa waliin ta'uudhaan dhimma isaarratti hojjetaa jira jedhe. Yaalii ta'eenis hoogganoonni yuunivarsiitiiwwanii arguun danda'amuusaaf barattoonni haala gaarii irra akka jiran ta'uu akkasumas qormaata isaanii xumura waggaa lammataa fudhachuuf qopheerra jiraachuun beekameera. Kanaaf maatiin barattootaa ijoolleen isaanii haala gaarii keessa jiraachuu hubatanii yaalii mootummaan eegale akka deeggaran waamicha dabarsinaa jedha ibsi ministiricha biraa kenname. Yeroottaan barattoonni qormaata isaanii ennaa xumuran dhimmootii jiran kan beeksisnu ta'uun akkuma jirutti ta'e maatiin barattootaa sabaa himaa mootummaan odeeffannoolee tamsaafaman qofaa akka gargaaramaniif tasgabbiin akka eegan yaadachiisnaa jedha ibsi ministirii saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa biraa kenname kun. Gama biraan raayyaan ittisa biyyaa naannoo Tigraay keessaa ba'uu isaatti aansuudhaan barattoonni yuunivarsiitii raayyaa keessatti barnoota isaanii hordofaa turan kanneen 200 ol ta'an lukaan deemanii godina Walloo Kaabaa magaalaa Waldiyaa seenuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Barattoonni kun daandiirra utuu jiranii hiriyoonni isaanii 4 iggitamanii amma eessa akka isaan jiran hin beeknuu jedhan. Barattoonni kun Waldiyaa erga geenyee deeggarsa ga'aan arganne jechuun komee qabanillee dhiyeessanii jiran. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa godina Walloo Kaabaa Yifruu Zarihuun garuu godinichi waan danda'e mara gochaa jiraachuusaaf gaaffiin barattoota hangi tokko sadarkaa federaalaatti malee ka godinaatti furmaata argachuu akka hin dandeenye ibsaniiru jechuun Masfinarraa ga'e gabaaseera. Riqichi Takazee kan naannoo Tigraay keessaa barbadaa'uusaa koreen baraarsaa ka sadarkaa addunyaa kamisaarraa beeksisee sababaa kanaanis naannoo waraanaan butute sanaaf gargaarsa dhaqqabsiisuunsaa kan kana duraa caalaa daran rakkisaadha jedhee jira. Dubbii himaa muummicha barreessaa ka tokkummaa mootummootaa Stiifan Dujaarik tuuta oduuf ibsa kennaniin waayiloonni keenya hojii gargaarsa namoomaa kanneen Itoophiyaa keessa jiran haalli Tigraay ammayyuu akkaan laaffataaf tilmaamuun rakkisaa ta'uu nutti himan jedhan. Erga raayyaan ittisa biyyaa magaalaa Maqalee dhiisee ba'ee booda magaalattiin to'annaa adda bilisummaa uummata Tigraay jala jirti. Magaalaaleen Addigiraat, Adwaa, Aksuumii fi Shirees to'annaa isaanii jala jira jedhan. Irra jireessa haalli jiru tasgabbaa'aa ta'us kutaalee naannoo sanaa hanga tokko keessatti lolatu jira. Tajaajilli ibsaaf quunnamtiin bilbilaa Tigraay guutuurraa citee ka jiru yoo ta'u wal arguun kan danda'amu karaa bilbila saatalaayitiif keellaa tokkummaa mootummootaa Maqalee fi Shiree keessa ka jiru karaa quunnamtii intarneetii qofaa. Qaamotiin martinuu siviilotaaf eegumsa gochuudhaan sochii hojjettoota gargaarsaaf meeshaa gargaarsaa naannoo sana keessaaf qilleensarraaf lafoo mala ittiin dhaqqaban danquurraa of qusachuu qabu jedhan. Hojiin gargaarsa namoomaa naannoo sanaaf akka itti fufu gochuuf meeshaalee gargaarsaaf hojjettoota itti dabalaa Tigraayiif erguun tajaajila ibsaaf bilbilaa bakkatti deebisuu maallaqiif boba'aan naannoo sanaaf dhiyaachuu ariitiin mirkanaa'uu qaba. Haala isaa itti dhiyeenyaan hordofuutti fufna. Kanaaf lolli hatattamaan dhaabatee walitti bu'iinsi jiru karaa nagaan furuuf tarkaanfiin hatattamaa akka fudhatamu muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa waamicha dabarsaniiru jedhan.
Hoogganni sadarkaa olaanaa Itoophiyaaf Jibuutii naannoo Somaalee godina Siitii keessatti kan argamu piroojeektii dhiyeessii bishaan qulqulluu daangaa qaxxaamuruu kan Itiyoo Jibuutii daawwatanii jiran. Muummicha ministeeraa Jibuutii Abdulqaadir Kamiiliin kan hoogganame jilli Jibuutii ittaanaa bulchaa naannoo Somaalee obbo Ibraahim Usmaan waliin ta'uudhaan naannoo Somaalee godina Siitii bakka Kuulaan jedhamutti kan argamu madda bishaan lafa jalaaf raabsii bishaanii daawwatanii jiran. Waggaa 8 har'aa ka jalqabame piroojeektiin bishaanii daangaa qaxxaamuru jalqaba innaa yaadame bishaan meetira kuubii 100,000 ni argama jedhamee akeekame keessaa dhibbarraa harka 20 qofaan kan argame ta'uu ka dubbatan ittaanaan bulchiinsa Somaalee obbo Ibraahim Osmaan rakkoo kanas waliin ta'uudhaan gamaaggamuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Lafoo qilleensaaf buufata doonii hariiroo uummataaf hariiroo cimaa kan qaban Jibuutiif Itoophiyaan dinagdeedhaan kaayyoo wal qabsiisuu hojiiwwan qaban keessaa tokko piroojeektii bishaan kanaati jedhan obbo Ibraahim. Raawwatiinsa isaa ilaalchisee bakkawwan hanqinni argame gamaaggamuu isaanii dubbataniiru. Gama naannoo Somaaleetiinis godinaa qabee hoogganni hanga aanaatti jiru waltajjii sanarratti waan hirmaateef hanqina argame guutuuf akkasumas piroojeektii bishaanii kun akka barbaadametti akka milkaa'u gochuuf martinuu waan irraa eegamu ni gumaacha jedhanii kan amanan ta'uu obbo Ibraahim ibsaniiru jechuun Addis Chakkol gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyya isaanii gara deemokiraasii filannootti geessaa ka jiran aangawoonni Sudaan torban kana baankii hawaasa addunyaa biraa dandammachiisi dinagdee argatan liqaa kurna hedduuf irra ture haqee biyyattiif sabatiinsa fida jedhanii abdatu. Mootummaan ce'umsaa yeroo ammaa malattiin liqaa Sudaan irra jiru yeroo gabaabaatti furuu argatee jira jechuudhaan muummichi ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdok kibxata darbe erga dhaabbati maallaqaa addunyaa IMF liqaa $50 biliyoona haqee fi $2.4 biliyoona deeggarsa akka kennu beeksisetti ture. Murtiin kun Sudaan kurna hedduu keessatti baankii addunyaa, baankii misooma Afrikaaf IMF dabalatee hawaasa addunyaa akkasumas waaltaalee maallaqaa hedduu waliin irra deebi'uun itti makamuu ishee mul'isa. Sudaan giddugaleessa ba'aaf Eeshiyaa waaltaaf hooggantuu gurmuu IMF kan ta'an Keerool Beekar akka jedhanitti murtiin kibxataa sun seena qabeessa. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ammaa booda rakkoolee adda addaa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti uumamaniif itti gaafatama akka hin fudhanne mootummaan Itoophiyaa kaleessa ibsa kenneen beeksisee jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed mootummaan maaliif akka waraana isaa Tigraay keessaa baasennaa ibsan misaa'ilaaf meeshaalee biroo achi jiran baafnee jirra. Akka kaleessaa wanni nu yaaddessu hin jiru jedhan. Waraana isaa naannoo sana keessaa baasuu ka dubbatu mootummaan wanneen itti fufanii naannoo sana keessatti uumamaniif itti gaafatamaan adda bilisummaa uummata Tigraay jedhee jira. Ministeer Deetaan Ministirii Dhimma Alaa Itoophiyaa obbo Reediwaan Huseen waraanni Eertiraas naannicha gallakkisee ba'uu jalqabuusaa ibsan. Raayyaan ittisaa immoo gama isaatiin humna adda bilisummaa uummata Tigraay karaa umaraaf raayyaa dabalee kallattii kamiinuu fedhii socho'uu yoo qabaate deebiin isa mudatu tarkaanfii hamaa akka ta'uu dubbate. Gabaasaa Kennedy Abaatee Bifqaaduutu dhiyeessa. Mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti labsii dhukaasa dhaabuu eengadda baase ilaalchisee muummeen ministeeraa Abiy Ahmed turtii gaazexeessota biyya keessaa waliin taasisan irratti haasaa godhaniin sababa mootummaan waraana isaa Tigraay keessaa baase yommuu himan misaa'ilotaa fi meeshaawwan waraanaa biroo baasneerra. Akka kaleessaa wanti nu yaaddessu hin jiru jedhaniiru. Ganna kana keessa hojiiwwan dursi kennamuufii qabus akka jiranii akeekkachiisaniiru. እኛ የወሰንነው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ማስ የሆነውን ህዝብ እንደ ጠላት ወስዶ nu kan murteessine raayyaan ittisa biyyaa uummata bal'aa akka diinaatti fudhatee seenaa keessatti godaannisa gurraacha kaa'ee innis kan ittiin rifatu addunyaanis ulee hedduu haalli Itoophiyaa irratti kaasuu danda'u akka hin uumamne gara saba isa booddee keenya dhaabbatee jirutti siqnee akkuma jedhame yeroo itti waa yaadan sabichaa fi haa kenninuu jenneeti kan murteessine. Shakkiin qabu guyyaa 15 ji'a 1 ji'a 2 yommuu ta'u in ilaalla. Dadhabiinsa mootummaa Itoophiyaatii fi raayyaa ittisa biyyaa harka hedduudhaan baruu yommuu danda'uuf lammii kooti jedhee dugda isaa kennee fi humni deemaa jirus guyyaa guyyaadhaan miidhaa irraan gahaa waan jiruuf yeroo aara galfii yoo kennineef inni bara darbe nu yaaddessaa ture bara kana nu yaaddessu. Mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa hedduu keessummeessaa akka jiru kan dubbatan muummeen ministeeraa magaalli Maqalee yeroo ammaa
naannolee Itoophiyaa irraa bifa adda ta'een akka yaaddessaatti akka hin ilaalamne ibsan. መቀሌን ትናንት መልቀቅ ስንጀምር በጣም ብዙ ሰዎች Kaleessa yemmuu Maqalee gallakkisuu jalqabnu namoonni hedduun nahaniiru. Isinis naataniittu. Ji'a 7 fi 8 irraa yemmuu deemnu walitti bu'iinsi ture. Wiirtuu ilaalcha harkisu, wiirtuu mootummaa, wiirtuu waan nu beeknuu fi waan nu hin beeknee ture. Har'a garuu akka ala nu dura deemnee sana wanti nama yaaddessu hin jiru jedhani muummichi ministeeraa. Labsii dhukaasa dhaabuu mootummaan Itoophiyaa baaseera jedhu. Akkasumas waraana biyyattii Tigraay keessaa baasuu ilaalchisee deetaan ministeeraa dhimma alaa Ambaasaadder Redwaan Huseenii fi qindeessaan olaanaan dhimma ijaarsa waraanaa Leetenaa Jeneraal Baacaa Dabaleesii gaazexeessitootaa fi ibsa kennaniiru. Walitti bu'iinsi ji'a 8 dura uumame lubbuu namootaan hedduu galaafachuu fi kan kaasan Ambaasaadder Redwaan Huseen walitti bu'iinsichi kanarras darbee karaa ittisaatiin Itoophiyaan akka biyyaatti humni ishee akka hamaatti miidhamuu isaa ibsaniiru. Bariitii waraanichaa Sudaan karaa lixaatiin weerara raawwatteetti waan jedhu kaasuudhaan walitti bu'iinsi biyya keessaa diinota alaatii fi akka biyya saaxileedha kan dubbatan. Itti dabaluudhaanis dhiibbaan hawaasa addunyaa cimaa deeme akkasumas qotee bulaan carraan hojii qotiinsaa akka mijatuuf barbaachuu isaatiif dhukaasa dhaabuudhaan murtii raayyaa waraanaa baasuu irra gahuuf sababa ta'uu isaa caqasaniiru. Addi bilisa baasaa saba Tigraay Maqalee dabalatee Tigraay keessatti bakkeewwan hedduu to'achuu isaa ibsus Ambaasaadder Redwaan garuu waraanni Itoophiyaa kan ba'e murtii siyaasaatiin ta'uusaa kaasaniiru. Mootummaan fuulduratti naannoo Tigraay keessatti rakkina uumamuu fi sababa ta'uu waan hin feeneef murtoo kanarra ga'uusaa ibsaniiru. ውሳኔው ፖለቲካዊ ውሳኔ ነው። ሰበብ ላለመሆን ሁለተኛ በሌላ በኩል እየመጣብን ያለውን ሀገራዊ አደጋ በምዕራብ በኩል የሚደገስ murtichi murtii siyaasaati. Sababa kan taaneef karaa biraatiin balaa nutti dhufaa jiru, karaa lixaatiin waan nuuf qophaa'aa jiru dandamachuun yoo nurra jiraate humna keenya tumsinee balaa isa caalu ofirraa ittisuudhaaf waamicha biyyoolessaa waan ta'uu danda'uudhaaf deemuuf karaa biraatiin immoo nyaachisaa, obaasaa, yakkamaadhaa fi himatamaa ta'uu hambisuudhaaf garuu gargaarsi akka ga'uu danda'u. Gargaaruutti barbaannu akka hin gargaarre carraa dhabne warra jedhan. Garuu warra bakka mootummaan hin qaqqabne dhaqanii footoo ka'uudhaa fi hin rakkanne gargaarsa kennuudhaa fi karaadhaaf bakka dhabne qaamolee jedhanuuf ifatti sababa ta'uu waan hin barbaanneef bahuun keenya sababa siyaasaa isa tokkodha. Mootummaan Itoophiyaa waan hawaasni addunyaa godhi jedhe godheera kan jedhan Ambaasaadder Redwaan kana booddee naannicha keessatti rakkina uumamuu fi kan itti gaafatamu adda bilisa baasaa saba Tigraay ta'uu isaa dubbataniiru. ያልተገደበ ተደራሽነት ያስፈልገኛል እርዳታ መስጠት ፈልጋለሁ ለሚሉ አካላት ይሄ ወጥተናል ደርሰው ይርዱ በአንዱ መልእክት እሱ ነው። ሁለተኛ qaqqabiinsa danqanqamni nu barbaachisaa warreen jedhani kunoo nu baaneerraa dhaqanii gargaaran ergaan tokko isa. Lammaffaa dhukaasa dhaabaa jedhanii warreen iyyaa turan jiru. Erga dhukaasa dhaabnee booda kaleessas iyyaa turan. Kana booddee nu baaneerra dhukaasni hin jiru. Kana booddee dhukaasni yoo jiraate, ajjeechaan yoo jiraate, karaa kanaan kan himatamuu qabu ammas isa shororkeessaa ta'ee moggaafameedha jedhaniiru Ambaasaadder Redwaan. Waraanni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa ba'uu isaa kaasanii haa ta'u malee waraanichi akka deebi'ee dhufuu fi addi bilisa baasaa saba Tigraay affeerraa dhiyeessaa jiraachuusaa ibsanii hawaasni addunyaa fedhii kana dhaabsisuu qaba jechuudhaan waamicha dhiyeessaniiru. ሌላኛው ኤርትራ መውጣት አለባቸው የሚባል ነበር የነበረው መንግስት በተደጋጋሚ እንደማያስፈልገው ድጋፍ መውጣት እንዳለባቸው ገልጿል። Kan biroo waraanni Eertiraa bahuu qabaa kan jedhudha. Mootummaan irra deddeebi'ee akka bahan dubbateera. Ammas bahaniiru. Bahuu isaanii humni amma gales mirkaneessee nan hordofaa jechaa jira. Ammas nagaan akka bu'u yoo barbaadame hawaasni addunyaa dhiisii jechuu qaba. Mootummaan ga'ee isaa baheera jedhan. Itoophiyaan loltoota ishee akka naannoo Tigraay keessaa baaftu torbaniin dura kan itti himame qaamoleen alaa jiraachuu isaanii kan ibsan Ambaasaadder Redwaan kanneen keessaa tokko odeeffannoo sana waan dabarsanii kennaniif loltoota irratti haleellaa raawwachuu fi akka aggaamamee ture ibsaniiru. Jaarmiyaaleen gargaarsaa tokko akka humna adda bilisa baasaa saba Tigraay hidhachiisaa turanii kan dubbatan Ambaasaadder Redwaan kana booddee mi'a gara Tigraay deemu irratti akka to'annoon taasifamu dubbataniiru. Addi bilisa baasaa saba Tigraay yemmuu riphee lolu
gocha uummata Tigraayii fi raayyaa ittisa biyyaa walitti buusu gochaa akka ture kan dubbatan. Qindeessaa olaanaan ijaarsa waraanaa Itiyoophiyaa Leetenaa Jeneraal Baacaa Dabalee garuu waraanni kan Tigraayin gadhiisee bahe dhimma caalaa yaaddessaa ta'ee fi qophaa'uudhaaf akka ta'e himanii addi bilisa baasaa saba Tigraay yookaan Hawwaat yeroo ammaa Itoophiyaadhaaf yaaddoo miti jechuudhaan ibsaniiru. አሸባሪው ቲፒኤልኤፍ ስጋት ከሚሆንበት ደረጃ ወጥቷል። ትርጉም ያለው ኢትዮጵያን ሊያሰጋ የሚችል ነገር ሊያደርግ አይችልም። ስለዚህ addi bilisa baasaa saba Tigraay inni shororkeessaan sadarkaa yaaddessaa ta'e keessaa baheera. Waan hiika qabu, waan Itoophiyaa yaaddessuu danda'u gochuudhaaf humna hin qabu jedhan Jeneraal Baacaan. Itti dabaluudhaanis shororkeessaa jedhanii kan ibsanii humni adda bilisa baasaa saba Tigraay umaraadhaa fi raayyaa dabalatee kallattii kamiinuu socho'uudhaaf yoo fedhii qabaate raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii deebii isa hamaa ta'e akka fudhatu ibsaniiru. Amma akka dhaga'amutti gara kibbaatti, gara kaabaatti, gara bahaatti nan deemaa waan jedhu yoo gochuu baateyyuu akka kanaan gara walakkeessa biyyaatti, gara Eertiraatti, gara Humaraatti, gara Affaaritti yookaan immoo gara Raayyaatti nan deemaa dubbiin jedhu. Waraanni keenya sadarkaa kanaaf qophaa akka inni ta'u gooneerra. Yoo dubbii barbaadu ta'e har'a deebinee Maqalee galuu hin dandeenya. Kanaafuu yoo waa tuttuquu barbaadan deebiin isaa dachaadhaan ta'a jedhaniiru Jeneraal Baacaa Dabalee. Addi bilisa baasaa saba Tigraay gama isaatiin akka barbaachisaa ta'etti tarkaanfii haleellaa akka itti fufu beeksiseera. Kunittuu kanaan jiru Itoophiyaan labsii lola dhaabuu baasuun ishee walitti bu'iinsa dhaabuu yoo hin danda'a ta'e tarkaanfii gaaruu ta'uu isaa kan ibsite Yuunaayitid Isteetsi gareen hunduu dhukaasa dhaabuu marii irratti hundaa'e akka labsan waamicha dhiyeessiteetti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi gamtaan Afrikaa tarkaanfii dhukaasa dhaabuu warreen jajan keessaa yommuu ta'an rakkoo jiruu fi falli siyaasaa akka barbaadamuu qabu gaafataniiru. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya qophii itti aanutti ceena. Waa'ee mootummaan Itiyoophiyaa waraana isaa Tigraay keessaa baasuu fi lola dhaabinsa gama isaa labsuu ilaalchisee dhaabbatoota adda addaa irraa xiinxaltoonni yaada isaanii kennaa jiran. Dhaabbatoota sadii jechuun Waaltaa Afrikaa kan Atlantic Council, Instituutii Nagaa kan Yuunaayitid Isteetsii fi Waaltaa Tarsiimoof qorannoo sadarkaa addunyaa CSIS jedhamurraa xiinxaltoonni VOA'n gidduu kana dubbise yaada kennanitti fuuleffanna jaalanneetu dhiyeessa. Waaltaa Atlantic Council Africa Center jedhamu keessatti hayyuu gameessa ka ta'an Kaameruun Haadsan waa'ee Tigraay ilaalchisee raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa Jeesasmeen Onii waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin dhukaasa dhaabiinsi mootummaan Itoophiyaa labse kun lafa duraan to'atanii turan loltoota Tigraayin dhabaa waan dhufaniif ta'a. Kanaafuu Tigraay harka caalaa bulchuu akka hin dandeenye amanuu isaanii natti fakkaataa jedhaniiru. Gargaarsi dhala namaa akka seenee haalli fooyya'u gochuuf mootummaan tooftaan booddeetti akka deebi'ettis ilaalamuu ni danda'amaa jedhan. Rakkoo dhala namaa Tigraay keessaa yeroo ammaa jiru harka caalaatti itti gaafatamaa mootummaa ta'uu yaadachuu qabnaa jedhan. Dhukaasa dhaabiinsa amma ta'e irratti yaada isaanii ka gaafataman Haadsan akka dubbatanitti egaa kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban mararraa waan dhageenye hin qabnu. Mootummaan Eertiraa akkasumas milishaan bulchiisa naannoo Amaaraa fi kan mootummaa naannoo sanaa waliin wal ta'anii waan jiraniif dhukaasa dhaabinsa kanaaf deebii maalii akka kennan hin beeknu jedhaniiru. Gama kaaniin loltoonni Tigraay deebiin kennan maal akka ta'e hin beekamu. Loltoota Eertiraa fi kan bulchiisa naannoo Amaaraa lafa jiranitti faana buuna jechuun dubbii himaan isaanii dubbataa jiran. Kun immoo akka yaadutti walitti bu'iinsa kana hammeessaa akkasumas gara deemsa akkaan bala'amaa ta'uu malu haaraatti nu geessa. Kanaaf yeroo ammaa dhukaasa dhaabinsi kun maal jechuu akka ta'ee fi maal akka agarsiisu kan ilaaleen waan qabatamaan hin jiru jedhu. Loltoonni Eertiraa fi milishaaleen bulchiinsa Amaaraa mootummaa Itoophiyaa waliin akka dhaabbatan warri Tigraay immoo Sudaan biraa deeggarsa argachuu malu sodaa jedhu ture ka jedhan Haadsan. Kanaaf Sudaan itti seenuu malti yaaddoon jedhu jira. Garuu Sudaan dhimma keessoo Itoophiyaa keessa ka seentu hin fakkaatu jedhan. Haalli amma jiru kutaa sanaaf bala'amaadha.
akkuma Yugoslaaviyaa Itoophiyaan gosaan addaan qoodamtii ka jedhu hawaasni addunyaa sodaa guddaa qaba. Kanaafis carraan akka jiru nan yaada. Warri Tigraay amma lafa ofii guutummaatti bulchuun kun Itoophiyaa waliin gamtaa siyaasaa haaraa qabaachuu kan barbaadan hin fakkaatu. Kanaaf ofiin of bulchuuf waan danda'ame mara godhuu jedhan. Inni kun sabaaf sablammoota adda addaa Itoophiyaa keessaaf barnoota maalii kenna? Kun waan addunyaa yaaddessee jedhaniiru. Walitti bu'iinsa kana keessatti qooda Yuunaayitid Isteets fudhatte kan ilaaleen Hudson ennaa dubbatan, Yuunaayitid Isteets gama dippiloomaasiin walitti bu'iinsa kana gidduu seenuun dhukaasa dhaabinsi akka ta'u, carraan gargaarsa dhala namaa seensisuu akka banamu, hegeree Itoophiyaa irratti marii hunda hirmaachise akka gaggeeffamu gaafattee jirti jedhan. Michoota keenya kan Awurooppaa quunnamuun qindoominaan hojjetameera. Kunis dhiittaan mirga namoomaa fi haalli gargaarsa dhala namaa biyyattii keessaa gad deemaa buluusaa irratti jedhan. Kaduraa dhukaasa dhaabinsa argame kanaan gargaaramuun beelli akka hin jiraanne gochuuf uummata miliyoona 1 ta'u dhaqqabu. Inni lammaffaan immoo dhukaasa dhaabinsi argame dhaabbataa ta'e mariin siyaasaa haalli itti biyyattii keessatti gaggeeffamu mijeessuu yoo ta'u, kun attamitti milkaa'uu danda'a ni jedhu cimuu malaa jechuudhaan Hudson yaada isaanii xumuran. Gama kaaniin jaarmiyaa nagaa kan Yuunaayitid Isteets isa magaala London keessa maadheffatee jiru qorataa addaa kan waa'ee gaanfa Afrikaa akka ta'an Alii Verji oduu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaa Keet Daawsan waliin kibxata darbe gaaffiif deebii gaggeessaniin ilaalcha lama jira. Inni tokko hidhattoonni Tigraay jabaatanii tarkaanfii fudhachuun mootummaan federaalaa dhukaasa dhaabinsa akka labsu godheera. Inni lammaffaa immoo mootummaan federaalaa kana gochuuf saganteeffatee tureera. Kunis haalli gargaarsa dhala namaa gad deemaa buluu fi waan tokko godhamuu qaba jedhee ta'a. Dhugaan jiru isaan kana lamaan keessa jiraa jedhan. Garuu kan hubatamuu qabu torban tokko durayyuu mootummaan federaalaa samiirraa haleellaa gaggeessaa ture. Mormii Tigraayitu dhukaasa dhaabinsa kana argamsiise ta'aa jedhan. Biyyattiin rakkoo baay'ee hin qabamtee jirti. Rakkoon nageenyaa naannolee biyyattii kanneen biroo keessas jira jedhan Virgin. Waaltaa Center for Strategic and International Studies jedhamuuf Daayirektara sagantaa Afrikaa akka ta'an Jude Deverment VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin dhimma adda addaatu jijjiirama ammaa kana fide jedhee yaada. Jalqaba loltoonni TPLF Maqalee to'achuun injifachuu isaanii fi duula waraanaa sanaan waraanni Itoophiyaa injifachuu akka hin dandeenye mallattoo ta'eera. Kanaaf dhukaasa dhaabinsa labsan jedhee yaada. Garuu duubatti deebinee yeroo laallu waan lama kan barbaachisoo ta'antu jira. Tokkoffaa muummichi ministeeraa Abiy Ahmed hawaasa addunyaa biraa dhiibbaa walirraa hin cinne jala jiru. Hanqinni deeggarsa baajataa jira. Uggurri gamtaa Awurooppaa fi Yuunaayitid Isteets biraas dabalataa jedhan. Kanaaf jecha filannoo harka caalaa nagaan gaggeeffame. Gama kaaniin immoo filannoo qabatamaa miti jechuun gamni kaan mormu sana booda jijjiirama gochuun barbaachisaa ta'uu hubachuunis kun ta'uu mala. Sana booda immoo waa'een diinagdee kan gaarii hin fakkaanne jira. Kuusaa qaban fixaa jiran. Duulli kun hedduu waan baasiseef gara dhukaasa dhaabinsaatti isaan fide jedhee yaadaa jedhan Jude Deverment. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hospitaalli Riferaalaa Yuunivarsiitii Wallaggaa torban kana keessatti namoota dhibee mooraa ijaa qaban 266 duulaan wallaanuusaa beeksise. Ispeeshaalistiin dhibee ijaa hospitaalichaa Dr. Simboonaa Galataa akka jedhanitti barattoota manneen barnootaa 20tti baratan 1,600 caalaniifis yaalii ijaa adda addaa akka godhan ta'uu dubbatan. Naakoor Malkaatu Amborraa gabaase. Ispeeshaalistiin yaala ijaa hospitaala Riferaalaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Simboonaa Galataa dhibee moora ijaa jedhamu kana duulaan yaaluu isaaniiti kan dubbatan. Gaafa caamsaa 30 irraa kaasee nama 266 ilaallee turre namoota rakkoo ijaa qabanii namoonni moorri isaanii bilchaate nama 47 ture. Namoonni kaan immoo kan moorri hin bilchaannedha. Kaan isaanii immoo kan hundi moora hin qabneef dhufaniiru. Namni moora hin qabne rakkoo biraa rakkoo akka gilaakoomaa fa'aa, tiraakomaa fa'aa, forforii ijaa fa'aa fi infekshinii garaagaraa dhufanii turanii.
Isaanis qoricha laannee turre coba. Warra moora qabaniif immoo opereeshiniin namoota 47 kanaaf hojjetamee ture. Namoota 47 keessaa namni 45 sirriitti argee baay'ee illee itti gammadanii turan. Gonkumaa ijji lamaan ta'a mooraan miidhame namatti qabee deema ture. Gaafa galan namoonni akkasii ofii isaaniitii deemaa turanii baay'ee gammachuu guddaa irraa mul'achaa ture. Namoota kan biraa immoo tiraakomaa kan jedhamullee tiraakomaan kun infeeshiniin baakteeriyaa kilaamiidiyaa tiraakomaatis jedhamu miidhamee ture iji isaanii. Innis namoota 8 ta'an wayiitiif hojjetame. Namoonni kaan immoo namoota marayaa yookaan manfirii ajajameefitu jira. Nama 59 turanii baay'een isaanii namoota dubbisuu dadhabanidha. Isaan kaan ijoollee xixiqqaadha. Ijoolleen xixiqqaan kun mana barumsaatti gara dubbiitii nutti mul'atu jedhu gara fuulduraa yoo ta'e malee. Kaan isaanii immoo fuuldurumaayyuu nutti mul'atu kan jedhantu ture. Isaanis mara jechaan jijjiirama guddaa agarsiisanii turan. Dooktar Simboonaan yaalii moora ijaa taasisaniin alatti manneen barnootaa magaalaa Naqamteef naannoo isheetti argaman 20 keessattis barattootaaf illee yaalii taasisuu dubbatanii jiru. Ji'oota aga 6 keessatti manneen barnootaa sadarkaa jalqabaa fi sadarkaa lammaffaa 20 keessattidha kan adeemsifame. Namoonni rakkoo ijaa qaban rakkoon ijaa kana irratti mul'ate barattoota 1673. Achi keessaa kan fuulleen ijaa ilaalamee hojjetamee yookiin kan kennameef 231. Kan immoo coobni yookiin dhaabbitaan kennamee fi 1141. Barattoonni 67 immoo moora kan qaban jiru. Kan iji isaanii rukutamee jira. Gilaakoomaa kan shakkanii fi kan dhufanii ilaalaman jiru. Isaan 67 gara hospitaala keenyatti argamanii kan mooraa hojjetamee jira. Kan gilaakoomaan isaanii cooba ijaatiin yaalame jira. Kaan immoo nu biratti tajaajilicha argachuu hin dandeenye kan finfinneetti arginu biyya kaatti namoota rakkoo qaroo dhiyoo fi fagoo sana baay'inaan argachaa turre. Isaanis manazzarii achumatti maraachumatti safarree kennineefi. Ispeeshaalistiin yaala ijaa Dooktar Simboonaan sababaa dhibee ijaa wal qabatee barattoota irratti rakkoowwan dhufuu maluu jedhan akkasitti ibsu. Ijoolleen baratama jennu sababa rakkoo ija isaaniitiif jecha yeroo barumsa adda kutanii argina. Barsiisonnis haala rakkoo sanaa sirriitti yoo hubanne akka inni dadhabaa ta'etti fudhatu malee akka inni rakkoo ijaa qabu akka rakkoo biraa qaban hin hubatanii yeroo baay'ee rakkoon isaanii rakkoo qaroo dhiyoo fi qaroo fagoo qofa yoo ta'e manazariin kennameefi yookaan marayaan kun kennameefi sirriitti jijjiiruu danda'a haala hojii isaanii salphisuu danda'a. Ijoollee yoo ta'e barnoota irratti akka isaan ciman isaan taasisa. Barataa Fayyisaa Tasfaayee yaala ijaa isaaf taasifame ilaalchisee waan jedhu qaba. Yaalii ijaatidha kan isaan naaf fudhan jammara dura gizee sana ijji koo kun nabuu danda'ee dubbisuu hin danda'u. Fageenya irratti argee badaa hin dubbisuu yoon ofitti bute malee. Gizee achi gaafa natti ka'uu nadiddii mataa fa'ii gizee isaa booda immoo nabuu fa'ii gizeen dubbisu duraan. Kitaabuma irraa mataa isaa danda'ee dubbisu na bararrisaa gizee sanaa bakka naguma fa'ii. Harkaan gizee tuttuquu dhaquufaa bakka na hoosisa bukkee isaan lamaan mataa naannessee na hoosisa. Amma qoricha sana erga naalaatanii immoo bulluqa fa'iin qabbaneetii fi dhiqatunaan jedhanii ergasii dhiqatteenumatti fayyadama. Amma ergi isaanii manazzarii sana naalaatanii booda immoo aduu keessa gaafanii deemfaasii godhatteen deemaa kilaasii keessa taa'ee gaafanii nootii barreessuu fi gizeen dubbisuu fi isuma fayyadamaa jira. Jijjiirama guddaa naa qaba. Dooktar Simboonaan namootni ija isaaniidhaaf eeggannoo gochuu qabu jechuun gorsu. Jalqaba nyaata madaalawaa nyaachuun ijoollee irraa hir'ina vaayitaamin A xiqqoo hambisu ijoolleen xixiqqoon akka harma haadhaa sirriitti hodhan gochuu achi booda ji'a ja'a booda immoo akka nyaata dabalataa sirriitti argatan gochuun atleast yoo xiqqaate gosa dhukkuba ijaa tokko akka hir'atu gochuu hin danda'u. Waaga danda'ametti aduu lagachuun yooma ulfaatee jiru yeroo dheeraadhaaf aduu keessaa turuun rakkoo moora ijaa waan fiduuf sana hir'isuuf yaalu yoo sababa hojiin immoo amala hojichaa ta'ee aduu keessa kan ta'u ta'e waan akka marayaa kan aduu jedhamu soolaaraa ijilaas kan jennu sana hojiisa yaalaa dubbisanii godhachuu hin danda'anii. Kan biraan gaafa iji namaa dhukkubsate irratti ilaaluu osoo hin ta'e gaafa iji xiqqoo mashii dhukkubduu deemanii ogeessa fayyaa mariisituu irra jiraatan. Qorannoon dhiyeenyatti dhaabbata fayyaa addunyaatiin taasifame akka mul'isutti namootni miiliyoona 37 ol ta'an sababaa dhibee ijaa garaagaraatiin arguu hin danda'ani. Namootni miiliyoona 100 fi miiliyoona 20 caalan ammoo dhibee ijaa garaagaraaf saaxilamanii jiru. Kanneen keessaa 90 ol kan ta'an Itoophiyaa dabalatee biyyoota guddataa jiran keessatti kan isaan argaman. Garri caalaa namootaa ammoo kan dhibaman dhibee moora ijaa fi
tiraakomaa jedhamee waamamuun yommuu ta'u, dhibeewwan kun ogeessota fayyaan yaalamuu akka danda'an ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii ni agarsiisa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa.